qophii addaati. Qophii addaa keenya har'aatiin akkamitti biyya diiguun danda'ama mata duree jiru jalatti xiinxala bal'aa qondaalli olaanaan duraanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii Mr. Mark Lowcock barreessanii fi haala qabatamaa amma biyyattiitti ta'aa jiru isiniif dhiyeessina. Qophicha tan isiniif dhiyeessitu Anna'iimaa Umari. Hanga xumuraatti nu hordofaan afeerraa keenya. Eebla 12 bara 1928 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti waraanni Xaaliyaanii kallattii kaabaan dhiibee dhufe magaalaa Dasee fi Kombolchaa to'ate. Guyyaa 12 booda jechuunis gaafa eebla 24 bara 1928 mootiin Hayila Sillaasee biyyaa baqate. Bifuma wal fakkaatuun caamsaa 10 bara 1983 ammaas akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti waraanni Adduwaayii yeroo magaalaa Dasee to'atu waraanni bilisummaa Oromoo ammoo godinoota lixa Oromiyaa to'atee ture. Guyyaa 3 booda jechuunis caamsaa 13 bara 1983 Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam biyyaa baqate. Waraana tibba kanaatiin humnoonni Tigraay magaalaa Dasee fi Kombolchaa to'achuu fi waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa godinoota hedduu to'annaa sirna harcaatuu nafxanyootaa jalaa baasuun seenaa armaan olitti tuqame kanaaf sababa guddaadha. Kana ammoo haasawaa fi dhaadannoo tibba kanaatiin kan mirkaneesse hunda dura dabballoota sirna bilxiginnaa diigamaa jiruuti. አመራር ወጥ ምርር ብሎናል በየሄደበት ያ ሰዓት እንዳይመለስ እንፈልጋለን ከህዝብ እየቀማ እውነት ሰልችቶናል የሚበላው ስንቅ ይሄንን ነው እኔ ያንደንዳችን ሀሳብን መመለስ ያለ ያ ከሆነ ተግባር የለውም ዘራፊ ኃይል ቀናት ውስጥ መጨረስ አሁን ደግሞ ይችላልበት እድል ያን እስካልሆነ ድረስ ግን መከላከያ ይዋጋልን በጥልቀት እየቆፈረ ይዋጋልን ብለን እኛ ደግሞ ቤታችን ብለን ጥልቀት ቢቆፍረው ጉድጓድ ጠላት የሚቀበርበት እንጂ የተዘጋጀን ከሆነ አይሆን እንደሱ አይደለም። መንጋው ይዞ የመጣው በደማችን በአጥንታችን እንዳልከው ከልጅ እስከ አዋቂ አብረን የኢትዮጵያን ክብር ቀና እናደርጋለን። የኢትዮጵያን ባንዲራ ቀና እናደርጋለን። የኢትዮጵያን ዘመን የማይረሳው ጠላቶች እናዋርዳለን እንጂ ኢትዮጵያ በቴሌቪዥን ጦርነቱን በፌስቡክ ኢትዮጵያን ዝቅ ለማድረግ በዩቲዩብ ያየ እየተዋጋ እንዴት ነው የሚሆነው? የራሱ ሐሳብ ያለው ባንዳ ከተቱ በላይ ምን ያህል አመር ምን ያህል በዘናል ምን ያህል ብቻ ሳይሆን ከጀርባ ሐሳብ ያሸከሙትን ጭምር በኢትዮጵያ አንድነት የምናሸንፍና የኢትዮጵያን ብልጽግና የምናረጋግጥ ነው። በእኛ መስዋዕትነት የምትቀጥል እንጂ የምትፈርስ ሀገር አለመሆኗን ዳግም ለዓለም የምናስረክብበት እድል አግኝተናል። ኢትዮጵያውያን mootummaan homaa gochuu hin dandeenye waraannis dadhabee jira haa jennu. Kanaafuu maal wayyaree jechuun gaafata. Waggoottan sadeen dabraniif harka mirgaa Abiyyi Ahmad ta'uun harka Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo muruudhaan kan beekamu Daaqoon Daani'el Kibrat. Haalli adeemsa Abiyyi Ahmadii fi karoorri milikummaa isaa qabsoo sabaa fi sablammoota biyyattiitiin akka unkutaa'ee badu garuu Daani'el Kibrat fi Abiyyi Ahmad yoo ta'e malee addunyaan erga irratti dammaqee akeekkachiisuu eegalee bubbuleetii jira. Qondaalli olaanaan duraanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbata Center for Global Development jedhamuuf qorataa kan ta'an Mr. Mark Lowcock tibba dabre mata duree akkamitti biyya diiguun danda'ama mata duree jiru jalatti xiinxala bal'aa barreessanii turan. Mr. Mark Lowcock xiinxala isaanii sana akkas jechuun jalqabu. Hoogganaan biyyummaa fi waraanaan laamshottee tokko biyyattii caalattuu diiguuf yoo barbaade baay'ee salphaadha jedhu qondaalli olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun. Biyyattii ofirratti diiguuf dhamaatii baay'ee hin barbaachisu. Qabxiilee armaan gadii kana shanan tokkoon isaa tartiibaan raawwachuun qofti gahaadha. Qabxiilee kunis jedhan qondaalli olaanaan duraanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun tokkoffaa saba tokko kan armaan dura biyya bulchaa ture jettee yaaddu irratti waraana labsita. Karaa itti cufta. Galaa fi baha dhoorkita. Achiin booda waraana kee itti ergitee haleelta. Waraana biyya ollaa afeertee qabeenya isaanii saamtee saamsista. Dubartoonni fi daa'imman akka gudeedaman goota. Dhaabbilee siiviilii fi daldalaa hunda barbadeessuus hin dagatin.
manneen barnootaa, manneen yaalaa, tajaajilli bu'uuraa kamiyyuu akka barbadaa'u goota. Duguggaa sanyii dhala namaa caasaa bal'aa hunda fayyadamtee labsuu qabda jechuun karoorri Abiyyi Ahmad qabatee jiru kan biyya facaasee uummata biyyattiis gadadoo caaluuf kaadhimu malee kallattii furmaataa tokkollee akka hin qabne jala sararanii barreessaniiti jiru. Lammaffaa qabeenya biyyattii keessa jiru hundumaa walitti funaantee gara adda waraanaatti ergita. Bakka hundatti rakkoon uumamee akka babal'atu gochuu qabda jechuun itti fufu Maark Loowkook. Sadaffaa irratti biyya hatattamaan diiguuf diinagdeen kee dadhabuu waan qabuuf isas laamshessuu hin dagatin. Fedhii kee guutuuf maallaqa haaraa maxxansi. Diinagdee keessatti facaasi. Meeshaalee waraanaa gurguddaan biyya alaarraa bitadhu galchi. Yeroo kana raawwattu gatiin meeshaalee waan dabaluuf biyya diiguu keessatti shoora ati taphataa jirtu siif ariifachiisa waan ta'eef itti fufuu qabda jechuun gochaan Abiyyi Ahmad akkamitti akka diinagdee biyyattii laamshessee sirna bilchaginnaa qarree du'aatti dhiibaa jiru agarsiisuuf yaalanii jiru hayyuun kun. Tooftaan afraffaan ati karoora biyya diiguuf qabdu siif milkeessuu danda'u kan biraa michuuwwan kee sadarkaa addunyaatti jiru mufachiisuudha. Warri kun gargaarsa maallaqaa guddaa siif kennaa waan turaniif amma irratti duultee gargaarsa kana dhaabsisuu qabda. Kanaaf ammoo dabballoonni kee ijaaramanii akka michuuwwan kee irratti duulan hojjedhu. Diinota isaanii barbaadii meeshaa waraanaa irraa bitadhu jaa. Yoo kana gootee akkuma salphaatti gargaarsa isaanii dhabdee diinummaa bal'ista waan ta'eef karaa ati biyya diiguuf adeemaa jirtu hedduu siif gabaabsa. Qabxiin biraa ati biyya salphaatti diiguuf gochuu qabdu kan biraa biyyoota ollaa kee diinummaan farrajuudha. Sababboota akka daangaa lafaa fi bishaanii uumtee rakkoo jiru hammeessita jechuun gochaan Abiyyi Ahmad Itoophiyaa keessatti raawwataa jiru akka qabxii shanaffaatti kaasanii jiru. Maark Loowkook xiinxala isaanii dhimma Itoophiyaa kana gochaanii fi karoorri sirni OPDO bilchaginnaa uummata Oromoo fi Oromummaa akkasumas eenyummaa saboota biroo balleessu qabatee adeemaa ture kun akkuma walitti kaasne dhukataa hin turre. Ifatti caffee Adaamaatti dabballoota sirnichaa walitti qabuudhaan Oromoo akka uummataatti balleessuuf karoora qindaa'aa akka mootummaatti qabame taasifamedha. Gaafii keessan irratti tokko akkan argetti juuntaa guyyaa 15 keessatti mo'attanii dhuguma baa'oo shanee maaliif dadhabdanii humna dadhabdaniiti moo humna waan hin qabaanneef moo maal inni kan jedhutu ka'ee jira jechaadha. Konvenshinal waar kan ta'ee fi riphee lolaa kan jedhamu kun garaagarummaa mataa isaa illee qaba. Konvenshinal waar kan ta'e meeshaa gurguddaa qabatee birgeediidhaan maal ijaaramee fuula duratti kan waraanu jechuudha. Amalli kaabarratti ture kana ture. Saraawitiin jechaadha raayyaan. Kan riphee lolaa akkasii miti amalli isaa. Loojistiikii uummata keessaa argata. Guyyaa siviilii ta'a. Uummata wajjin oolaa waltajjii isin gaggeessan keessa hin oolu. Odeeffannoon argata. Nama dubbatu ilaala. Galgala deemee immoo tarkaanfii sukkanneessaa irratti fudhata jechuudha. Amalli isaa baay'ee wal xaxaadha. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummii jechaadha. Qurxummii Paasifikii yookiin Atlaantik Ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsu. Wanti nama ajaa'ibu garuu dabballoonni Abiyyi Ahmad kanneen akka Fiqaaduu Tasammaa faan dhiiga uummata Oromoo tuuxaa bahan maaloo nu baraaraa jechuun qaanii tokko malee waamicha taasisaa jiraachuu isaaniiti. Uummanni Oromoo bal'aan keessumattuu qarree fi qeerroowwan Oromoo dargaggeessi Oromoo bal'aan uummanni naannoo keenya guutummaatti jechaadha. Sabaan, amantaadhaan, saalaan, umuriidhaan osoo addaan hin bahin hundi isaa tokkummaadhaan dhaabbachuudhaan naannoo isaa karaa ijaarameen eeguu danda'u ture jiraata. Ergaan fi waamichi dabarsinu tokkoffaan isa kana. Inni lammaffaan diina naannoo isaatti jiru. Ergamtuuwwan juuntaa baandaawwan hunda isaa jechaadha. Ijaaramee qulqulleessuu danda'u ture jiraata.
odeeffannoodhaan qaama nageenya deeggaruu danda'u ture jiraata. Ijaaramee ganda isaa diinarraa qulqulleessuu danda'u ture jiraata. Mr. Mark Lowcock akka jaanitti Abiyyi Ahmad bara darbe sadaasa keessa Tigraay irratti waraana labsuun isaa murtii gurguramaa ture. Rakkinichi rakkoo siyaasaa malee waan miti jechuun akkamitti sirna bilchiginnaa Abiyyi Ahmadiin durfamu tarkaanfiilee biyya diiguu akka eegale agarsiisani. Keessumattuu waraana biyya ollaa tokko afeertee kottuu biyya kiyya diiguu na gargaari. Ummata kiyya ajjeesuu gudeeduu fi saamuu irratti na tumsi jedhee gaafate. Bifa kanaan Isaayyaas Afwerqii fi Abiyyi Ahmad ummata Tigraay irratti ajjeechaa saamicha gudeeddii fi yakkoota waraanaa fi namummaa biroo addunyaan balaaleffatte raawwatani. Kun dhugumatti gochaa maraatummaa ture jaani. Uummanni Tigraayis gochaan kun yakka suukkanneessaa duguuggaa sanyii dhala namaa irratti labsame ta'uu waan hubataniif sagalee tokkoon dhaabbatanii ofirraa qolatan. Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa baay'eetu jira. Kabajamuu dhabuun mirgoota sabootaa tokkummaa biyyattii irratti rakkoo guddoo hordofsiisuu danda'eeti jira. Yaaliin qabsoo uummattoota Afrikaa kibbaa fi murtoon araaraa biyyoolessaa Neelsan Mandeellaa fa'aa osoo Itoophiyaa keessatti taasifamee jira ta'e tarii biyyattii rakkoo hammaataa yeroo ammaa keessatti kufte kanaaf hin saaxilamtu ture. Baroota dabran kana walitti bu'iinsi buqqaatii fi dararaan uummata bal'aa gara lixa biyyattii keessatti babal'atee deemaa ture. Waraana Tigraay dho'ee booda ammoo humnoonni nageenyaa gara Tigraayitti yeroo cehan walitti bu'iinsi fi lolli kutaalee lixa biyyattii keessatti babal'atee deemaa ture caalattuu jabaate. Yeroo ammaa humnoonni loltootaa naannicha keessatti jabaatanii jiru. Humnoonni mootummaa uummata nagaa ajjeesuu, manneen qotee bultootaa gubuu fi namoota fayyaaleeyyii dararuu malee furmaata tokkollee argamsiisuu hin dandeenye jechuun gochaa suukkanneessaa sirni bilchiginnaa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti raawwataa ture saaxilamee jiru. Qondaalli gameessi dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun gama guddina diinagdeetiinis yoo ilaallee jiru Mr. Mark Lowcock haalli Itoophiyaa keessatti deemaa jiru baay'ee kan nama rifaasisuudha. Akkuma beekamu waggoota 30 dabran diinagdeen biyyattii fooyya'ee ture. Sababa walitti bu'iinsa biyyattii keessatti babal'ataa dhufee fi dhibee koronaatiin garuu seektarri maayikiroo ikoonoomii guddoo miidhamuu danda'eetu jira. Yeroo ammaa ammoo caba irratti baqaqaa akkuma jaamu caalattuu caccabee jiraachuu ibsaniiti jiru. Abiyyi Ahmad mo'amuu isaa kana dhoksuuf jecha daa'imman umriin isaanii hin geenye hunda walitti funaanuudhaan irbaata rasaasaa taasisee jira. Kanaaf ammoo ragaan waraanni bilchiginnaa addoota waraanaa irratti mo'amee diigamuu qofaa miti. Qondaalonni waraanaa lola kana keessatti booji'amantu dhugaa lafa jiruu fi diraamaa Abiyyi Ahmad lubbuu namootaa irratti taphataa ture agarsiisa. እናነጻጽረው ከጠላት ሰራዊት ከውጭ የሚነገረውና አሁን ፕራክቲካሊ ያየነው የጠላት ሰራዊት ጋር ጭራሽ አይገናኝም። አንደኛ የጠላት ሰራዊት በአነስተኛ ሰው ቢያንስ ስናይፐር ዲሽቃ ብሬኖችን አቀናጅቶ ልክ የሌለው ሰራዊትን አንገት የሚያስደፋ ሰራዊት ተነሳሽነቱ ወኔው በጣም ከፍተኛ ቤት ትከላከላለህ፣ ቤት ትወጣለህ፣ ሪዘርቭ ቤት ታስቀምጣለህ፣ ማዘዣ የለም። ኮሎኔል ታዬ ጃማ አጀጃ ኩታ ወራና ሰገተሚ tokkoffaati wanti nuti himamee fi lafarra jiru faddaa fi lafa. Namoonni tooftaalee waraanaatiin loltoota kana hogganu hin jiru. Gama sana deemii loliisiin jiru. Gara duubaatti deebi'uun hin jiru. Gara duubaatti yoo ilaalte duubaan rasaasa sitti roobsu jechuun shiraa fi sharrii murna nafxanyummaa leellisuu ilmaan hiyyeessaa irratti hojjetaa jiru saaxilanii jiru. Dhumarratti Abiyyi Ahmad akkuma eessummanii fi abboota isaa ergaa ati naaf ani ammoo biyya ambaatti baduuf qophii taasisaan jira ergaa jedhu fakkaata. ምን ያልተደረገ ነገር አለ? ቆየን እኮ ተነስ ታጠቅ ግን ተነስ ታጠቅ ያልነው ከአንድ 3-4 ወር በፊት ለምሳሌ ህዝቡ ሆ ብሎ ሲነሳ ህዝቡን በቀሰቀስነው ልክ በመንግስት አደረጃጀት መስራት የሚገባን ስራ በቂ ስላልነበረ ሆ ብሎ የወጣው ሰው 2 ቀን 3 ቀን ተጉዞ ውሃ ሲጠማ ሆ ብሎ ተመለሰ። ለዚህ አሁን ትምህርት ወስደን
ሰነድ አዘጋጅተን ከክልሎች ጋር ተወያይተን ትናንት አማራ ክልል ያደረገውን የሰማችሁትን በአይናው ኦሮሚያ አድርጎት ሊሆን ይችላል። ጠዋት እየተወያየ ነበር። ሜቢ ከሰዓት ወይ ነገ ደቡብ ይቀጥላል። እያንዳንዱ ክልል አደራጅቶ አስታጥቆ ቀለብ ስንቅ ይዞ ስራውን እንዲሰራና በሀገር ደረጃ በተደራጀ መንገድ እንድንመክተው ነው። ባህር ዳር ላይ ነበረን ውይይት እሱ ነው። ኦሮሞ ፊ ሰቦን ብሮ ገሩ የሮ አንጎ ዱንፋ አብይ አህመድ ፊ ዋሂለን እሳት ይክሱ ጁምላን ሂንቀበኒ yeroo kun yeroo uummanni Oromoo caasaa fi xaxaa gabaabsattoota cicciree biyya ofii dhuunfatuuf gara Finfinneetti qajeelaa jirudha. Yeroo qaalii baay'ee seenaa qabeessa ta'edha. Waraanni bilisummaa Oromoo gobbaa marsaa lammaffaa kan yeroo darbee yaadataa gobbaa bakkoota adda addaatti zooniitiin qoqqoodamee maqaa tokkoffaan kan deemaa ture turee gobbaa akka fakkeenyaatti kan jaalladhataa wajji jaalladhii gammadaa jaalladhee mooqiltuu fi Hasan Haamnee inni kun zoonii adda addaatti qoqqoodamee deemaa ture. Gobbaan suni gobbaan marsaa tokkoffaa xumura itti goonee akkaataa barbaadamee fi waan barbaadamee guutummaan guutuutti galmaan gahatee amma kan itti aanu zooniin waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru hundum